akka jirtanitti rabbisin eeguu nagaa isin taasisu kun kan argaa jirtanu leenfaa obboleettii keenyaa baay'isee bocaa bakka isiin naannoo isinitti yuutee jirturraa fuudhamtee gara magaalaa Riyaad geeffamaa jirti. Magaalaa Riyaad geeffamtee Riyaad irraa immoo gara biyyaatti imalti jechuudha. Sanbata guddaa rabbi jedhee biyya geessi warri biyyaas maatiin eegaa jiru bakka jirtanutti rabbi isin eegu. Akkan taanetti galaa jirti. Madaabara baraataati galaarti. Kanaaf obboleewwan koo waan kana gurraanaa qabaadha. Jaris gadda keessaa baanu mucaa qabbaratanii yeroo jarri kaan takka xiqqoo turree maatii kana asitti affeerree waan dandeenye waan humni keenya nu dandeessin obbolaa keenya warra afan lamman immoo warra haadhaaf abbaan itti rakkataa jiran mana keessatti dhukkufatanii jiran warra obboleettiin keenya jaraaf jecha baatee bakkeetti hafte kana akka yaalchifnu waadaa akkanaa galtan barbaadaas jalatti. Ummata keenya bocha isa boyinaa kana jalatti biloo kamtila dhiitaa baraan mana dhaqsiisan akka jirtanutti ijoollee shamarran biyya arabaa jiranuuf dhugaa kabajatu mala. Wallaahi kabajatu jaraan mala. Hedduudha kan duutee dhabamte. Kolfanii isa jarri taphatan yookiin isa jarri qalqallaanu asirratti ilaalina. Meegataa akka namaatti yaada haasofsiisaa maaliif biyyaa baate maaliif barnoota dhiifte maaf ilmoo kee isin ilmoo qabdullee maaf ilmoo kee dhiiftee biyyaa baate jedhaa gaafadha. Sana booddee ijoollee biyya arabaa waan jara biyyaa baaseef yeroo bartan maquma biyya arabaa waamtan jechuudha. Kabaja qabu ummata biraas akka biyyaattis shamarran biyya arabaa kabaja qabu. Kabajamaa nagaan rabbiin biyyaa isin baase nagaan isin agalchu. Rakkoo keessan arguu hin dandeenyu. Isin gootota qabsaa'ota sabaati. Qabsaa'ota biyyaati. Dirqamaa miti qawwee fudhatanii baraatti galuun. Dirqamaa miti qabsoon asumarraa eegala jechuudha. Kanaaf an gara kootiin galatoomaan siniin jedha. Haqni keessan naa galeera anaaf. Kanama tokkotti haqni keessan dhugaan keessan gatii naa galteeffan dubbataa jira. Rabbiin nagaan isin baase nagaan maatii keessa itti isin agalchu haasa'uu danda'an jiru. Galatoomaadha. Wannan siniin jedhu galatoomaadha. Yoo rabbi jedhe egaa akkuma nama siniin jedhe miimiin tokko jiraatte galcha naani waan dubbatta yoo godhatan geera yaada keessan dabarfadha. wantan dabarfadhu maatii keenya rabbi jajjabinatni fakkennu warra dhukkubsatan immoo abshiraa bira dhaabbannaa waan qabnuuni inshallah waanuma qabnu bira dhaabbannaa abshiraa dhukkubsataa jiraallee yaalchifna hamma dandeenyu bira dhaabbanne. Naani waan jettu qabdu buleetti keenya naani atillee galatoomi gaafa jalqabaatii kaasee agarumatti na wajjin dhaabbataa turte dubbadhu. Biifoolee tokko yoo jiraatti sheeritti godhame. Naani yoo jiraatte dubbadhu yoo si mijate. Beeni jira garuu dhugaa waan dubbadhu beeku baay'ee rifadhe warra kana waan akka sanatti ilaale bakka xiyyaanaan biraa dubbatu baay'ee tokko rifadhe dubbatu. Baay'ee hadhaa laayivii irraa hin ba'u yoon ba'ellee nan deebi'a haga reenfa simatanutti haga reenfa baay'isee maatiin simatanii. Waaqayyo jireenya keenya keessatti maatii keenya karaa ineessisinii akka itti ba'an beeku malee akka itti galan hin beeku. Nan hojjetadha maatii koo nuuf jijjiira jettee mucayyoon kun biyya ishiiti baate har'a garuu reeffi ishii gara biyyaa galuuf jira. Ashama akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo siif haa baay'atu akkam isaati kana geessanii an obboleessan nagaa kooti isinis akka nagaa keessan taatan abdiin qaba. Har'a baay'ee tokkoon gaddee dhuchaadha.
Egaa akkuma kanaan dura argitanii turtan mucayyoon kun kan duutee turtee jira jechaadha. Reeffi ishii dhabamee jira. Har'a garuu reeffi mucayyoo kanaa argamee gara galuudhaa fi boru reeffi mucayyoo kanaa akka biyya ga'uu duubanii jiru jechaadha. Maatiin mucayyoo kanaa baay'ee garaa kona nyaatanii dhugaa waaqayyoo baay'ee akkam akkan jedhee dubbadhu hin beeku. Baay'ee keessa koo eenyu jedhee egaa namni kami gaafa biyyaa bahu maatii koon jijjiiraa ofan jijjiira jettee biyyaa baate jechaadha. Mucayyoon kun maatii isheetii fi hangafa turte jechaadha. Hangafa turte. Egaa hundumayyuu warroonni dura ordofaa turtaniin beektu jedheen hasaabaa. Mucayyoon kun maatii kootiin maallaqa guddaadhaan hojjedha jettee mana kontiraataa fi mana ijaazaa galte. Mucayyoon kun wanta ishiin taatee duute wantumti beekame tokkollee hin jiru. Har'a garuu reeffi ishee kanaan dura akkuma barbaadamaa turre har'a reeffi ishee argamee gara biyyaa galuudhaaf maatiin mucayyoo kanaa hedduu tokko garaana nyaata. Maaliif jennaan egaa mucayyoon kun hangafa obbolaa ishee dhukkubeet mana keessa jira. Maatii ishee harka qalleeyyiidha. Maatii isheen gargaara jettee aarsaa kana muluyyuu kaffaltee har'a garuu reeffi mucayyoo kanaa argamee gara biyyaa galuu fi waaqayyoo mana baasee nagaadhaan maatii keessanitti isinaa galu. Imimmaan harmee kanaa dhugaa waaqayyoo hedduu tokko garaana raasan jechaadha. Malaan akkasin hin jedhu beeku waaqa. Viidiyoo irratti argitu mucayyoo kootu naa dhufa jedhee tana waan reeffiyyuu dhufu beeku. Mucayyoo kootu naa dhufa jedhee abbaan dubbatee jira jechaadha. Baay'ee gadda onnee namaa cabsu. Maaliif mucayyoon kun hojjettee of jijjiirtee nus jijjiirtee biyya isheetti deebitii nagaadhaan nuuf galteedhaniit maatii ishee biraa baate jechaadha. Har'a garuu gaafa reeffi ishee galuu miira akkamii akka itti dhaga'amu baay'ee ittillee dadhabanii. Isarra immoo darbee maatiin kun ijoolleen mana aanan biraa kan ishee dhagadi baay'ee dhukkubsachaa jiru jechaadha. Egaa kan keenya dhugaa waaqayyoo bara akkamii keessa akka jirru hin beeku. Gizeedhuma hunduma jechaadha. Rakkina baay'ee yookiin nu dhukkubaa yookiis immoo osuma har'a jirra jedhu dhabama. Waaqayyoo maatii isaaniitiif illee jajjabina nawaa baay'ee tokko onnee garaa kona raasanii gadda baay'ee sammuu namaa jeequ. Hunda caalaa immoo warroota reeffi isaaniiyyuu argachuun isaaniiyyuu waan tokko jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi waaqayyoo isiniif illee jajjabina nawaa. Reeffa kanayyuu argachuun iyyuu ijaan iyyuu arguun mucoon konaa galtee tanan karaa eegaa ture. Har'a garuu reeffi ishii ammoo na bira ga'utti waa'ee amanuu hin dandeenye jedhee dubbatee jira abbaan mucayyoo kanaa jechaadha. Egaa hundumti keenya iyyuu hin beekne jechaadha. Maatiin keenya amma ijaan nu arguudhaaf hawwan jechaadha. Har'a immoo gaafa kun isaan mudatu gadda baay'ee sammuu namaa cabsu. Rakkina irratti rakkina itti dhufee waaqayyoo jajjabina isiniif haa'u. Maal jennaree akka hundumti keenya iyyuu boru waan nurra ga'uun beekan hundumti keessa waaqayyoon kadhadhaa bakka jirtanitti isiniin jedha.